Yankoo gara biyya akka ishiin galtee viidiyoo isin hojjedheen ture jechuudha. Achi hiriyaan koo galtee hin deebitu jechuudha. Obboleettii kiyyan biratti fudhadha jedheeni achi yaalii kanan eegalee amma miti jechuudha. Otuma hiriyaan koo as jirtuun eegalee jechuudha. Akkas ji'arrayyuu darbuun diduu xiqqaate jechuudha. Ji'aaf torbee lama waan akkasii ta'e hirgan jala qabee jechuudha. Viizaan asii kan bahuu fi amma jechuudha baay'ee tokko haaree dhugaa rabbii jechuudha. Hirribnillee na qabu didee hirriba narraa balleessee wanti ta'e beektu yeroo sammuu keessaa wanti yaaddee tokko siif hin milkaa'u yoo ta'e baay'ee tokko sammuu nama cinqa jechuudhaan akka kootitti gaafa namaa walitti haarellee amma naqee dhiifama gaafadhutti wanti ta'e sammuu keessa na jira hinaaf hin milkoofne taanan hirribni nan qabama wanta sana bakkaan ga'utti isiniin jira obboloota koo. Kanaaf har'a baay'eedhuma tokko haaree hirriba keessaa ka'ee ganama jechuudha viidiyoo kana isinii waraabaa jira. Hirribni natti naanna'uu dinnaanii isinii jechaa jira. Yeroo ammaa kanatti biyya harabaa dhufuun hedduu tokko ulfaate jechuudha. Akka yeroo keenya salphaatii hin turre. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'u jecha isinillee lafa jirtanitti nagaa ta'a isiniin jedha. Obboloonni gana obboleessa keessanis haa ta'u gara biyya harabaa fidachuudhaaf yaada kan qabdanii gara ofii keessanitti akkasuma immoo gara biraatti illee deemanii haa hojjetatan jettanii immoo jechuudha ofii fidee galtanii biyya jijjiirrachuu kan barbaadanii fi dhaamsa isinii fidee dhufe jechuudha. Ammanaaf danda'ame wanta ofii kootirraa na mudatee fi ammanaaf gale jechuudha. Obboloota koo yeroo ammaa kanatti baay'ee tokko haalli ittiin biyya harabaa dhufan ulfaatee jira jechuudha. Warra haaraadhaafis warra haaraa hin taaneefis jechuudha. Warra dura hojjechaa tureefillee chaanaalii kana immoo sabskiraayib gochuun dagatinaa warri haaraa dhuftanii odeeffannoo garaagaraa isin biraan ga'uudhaaf isiniin jedha. Viidiyoo kanas laayikii akkasuma immoo sheer godhaa ta'u warra dhimmi kun ilaallatu biraan ga'a isiniin jedha. Obboloota koo akkasumallee na jajjabeessa yeroo hundumayyuu isiniin jedha. Otoo natti hin toliin mana madaamii keessa taa'ee otoo hin dhiphadhuun kaayyoo kooti waan ta'eef yuutuubii kana hojjechaa jira jechuudha. Biraa hafuu dadhabeetanii. Gara dhimma obboleettii kootitti yeroo isiniif deemu jechuudha. Namoonni hedduun keessanii galtanii biyya biraa deemuudhaaf fedhii qabdu jechuudha. Garuu haala jiru dhugaa dubbachuudhaaf namni fudhattanis fudhadhaa kan fudhannes dhiisa jechuudha. Namoonni tokko tokko hamma dhaqeetoo wanti sun irra ga'utti fudhatan jechuudha. Waanuma kamiyyuu bakka siin mormuu sirrii miti lakki akkas miti jechuudha. Kana garuu ofii kiyyaa jechuudha baay'ee tokko keessa seenitanii harge jechuudha. Siisterii kiyyaa fi paaspoortii illee as chokkaayidha jechuudha. Kana nan hojjisiisee gara koo fiduudha ka'ee ijji koollee baay'ee tokko dhugaa rabbii karaa na laala jechuudha. Akka uummanni itti dhadhagaamee mucayyoon hiriyaan koo na biraa galtee kanan yeroo nan dhufu asitti na eegde baay'ee haadha fi akka obboleetti bakka waan hunduma kan naa taate jechuudha. Biyya namaa kana keessatti waaqayyo lafa ishiin jirtutti ishee wajjin illee haa ta'u. Amma immoo jechuudha obboleettii koo barumsallee addaan ishee kuchisiisee jechuudha. Jara bira jiru viizaa ergan baasisee ji'a guute jechuudha. Hin beektu akkuma beekamu immoo viizaan immoo ji'a sadiin booda hin gubata jechuudha. Amma ji'a lama qofatu hafee isaanillee baay'ee na gaafatu. Obboleettiin kee maal taate obboleettiin kee dhufuu hin barbaaddu bakka baay'ee tokko na cinqu beektu kammoo araboota jechuudha. Galgalas ganamas si gaafatu shakku waan ta'eef. Kanaaf maaltu ta'e yoo jettanii asii otoo hin taane asii viizaa baasuun baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Asii viizaa baasuudhaaf jalqaba meedikaala galtee tooyi meedikaala qaama guutuu jechuudha. Sana booddee jechuudha erga meedikaala namummaan kee dhiigni kee wanti hundumtiyyuu qulqulluu erga ta'ee negeetiivii erga taate jechuudha dhukkubarraayi. Paaspoortii si barbaachisaa paaspoortii keetii fi isa as ergatta jechuudha. Sana booddee viizaan akka salphaatti ba'a jechuudha. Jarri hojjisiisan jechuudha. Torbee lama gidduutti hojjisiisanii warratanii maaltu ta'e yoo jettanii siistariin kiyyaa dirqama COC afaanii barbaachisa jechuudha. Nama haaraa ta'e nama biyya namaa hojjechaa ture ta'e COC hojiidha wal qabatee dirqama biyya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Karaa seera qabeessanii banatanii hojjechaa jiru jechuudha. Mootummaadhaaf gibirri kaffalamee. Kanaaf iyyuu namni biyya harabaa turte dhiiste dhimma keeti jechuudha. Biyya galtee jechuudha. Dirqama COC barachuuti qabda jechuudha. COC sun iyyuu immoo dafee guyyaa jedhame sanatti siif hin bahu obboleetti
obboleettiin koo amma warra dura barata wajjin as chokkaayii daftee jechuudha kan ishiin guyyaa jaatti galchitee isaa wajjin qormaata qoramte jechuudha guyyaa jaa qofa baratte sana booddee torbee lama qabaniif jechuudha onlaayinii irraa akka ooluu fi waraqaa noormaal isaa fudhatteerti garuu dirqama siyoosii sana yoo baratteeyyuu onlaayinii irratti gadi lakkifamee seera qabeessummaa isaa onlaayinii irra jiraachuu qaba jechuudha onlaayinii irra immoo jiraachuudhaaf torbee lama itti kennanii maatiin asii jechuudha warri nani hojjisiisee fi obboleettii koo bira fiduudhaa jiru torbee lama eegan jechuudha sababa isaatiif jedhanii otoo tikkeettii hin kutin jechuudha warri biiroollee micayyootti achi bilbilanii micayyoon immoo bakka dirqama siyoosii hojjechuu qabdi eeggachuu qabdi waan ta'eef iyyuu warra asiitiin immoo micayyoon dhufuun barbaadu ta'e silkii faa hin kaastu jedhu isoo jechuudha keessuma warri Itoophiyaa imbaasii keessa hojjetan jechuudha kanaaf asitti jarri immoo bakka dhufanii obboleettiin kee dhufuu hin barbaaddu naan jedhanii baay'ee nama tokko na cinqu hamma immoo erga waraqata isaa fudhattee siyoosiin kun xumuramee onlaayinii irratti gadi lakkifamaadhaanii torbee lama ergatti kennanii ammallee warra micayyoo fiduudhaa jiru warra biiroo suni koodii sanaan jechuudha koodii kennamuufitti jira warra siyoosicha baratee jechuudha seenanii itti ilaalanii onlaayinii hin taane ganaayii jedhan jechuudha innaa hamma as chokkaayii ganaa birrii kaffaliitoo lammata irra deebitoo isa duraa hin barattee kuma jaa kaffaltee jechuudha amma immoo as chokkaayii isaa 11,000 kaffalii amma irra deebiiti malee hin ta'u jedhaniin jechuudha dhugaa rabbi baay'eedhuma tokko ulfaate jechuudha. Ani waan akkana kan hin argine yeroo keenya yeroo dhufnu jechuudha warri haaranis akkuma isaan isayyuu guyyaa jedhame sanatti onlaayinii irra si oolchanii seera qabeessa godhanii sittiin kennan jechuudha Itoophiyaa keessatti paaspoortii malee guyyaa 3 guyyaa 5 keessatti si baafamu jedhu garuu torbee lama torbee tokko waan akkasii isaa ol kan isaas si marmaarsan jechuudha bakkatti yeroo jedhame sanatti gadi siif lakkisanii kanaaf yeroo hammaa kanatti Itoophiyaa galanii gara biyya biraa deebuus ta'e biyya biraa deemuun illee in ulfaata jechuudha. Fakkeenyaaf aanan bakka hin jiru kanatti kana siisterii koo fidaa jiru isayyuu kallattii dhuftu otoo hin taane biyya biraarranii kan ishiin dhuftu jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko naaressin hin jira maatiin illee na caqacaqaa jiru micayyoon achiin xumuramuu fididee barumsallee addaan kuchisiiseera warri asii galtanii biyya biraa deemuudhaa jirtanii wanta akkasii isin eeggata waan ta'eef otoo bakkuma jirtanitti maatii bira jirtan jechuudha oofsitanii maallaqallee nuuf dabali jettaniin hojjettanii galtanii bareeda isin hin jira obboloonni hedduun keessan gara Dubaayitti jechuudha kan isin boo'aa jirtan jechuudha. Biyyoota garaagaraa jijjiirrachuudha otoo jijjiirrachuu baattanii akka halaalaa teenyee ilaallu kana miti jechuudha jireenya maaliif yeroo darbe keessatti hiriyaan koo illee gara Dubaay darbitee turte asii sababa maatiidhaan walitti buuteef waan ta'eef iyyuu jechuudha hojiin illee baay'ee ulfaata akkuma carraa yoo haa ta'u iyyuu malee miindaan illee badaadhuma miti jechuudha akkas badaa miti amma doolaarra illee daddabalee jira waan ta'eef iyyuu otoo bakkuma jirtanitti maamila isaa beektan otoo achumatti hojjettanii natti tola isiniin jedha gara biyyaa otoo kaayyoo keessan galmaaniin ga'atiin galuu dhiistanii yookiin immoo yammallee fudhattanii wanta mijeeffattan galtanii mijeeffattanii as deebitanii isiniin jedha obboloota koo obboloonni immoo gara Dubaayii darbuudhaaf fedhii qabdanii obboleettiin keenya tokko hojjedhee nan dabarsaa fi seera qabeessanii naan jechaa jirti waan ta'eef iyyuu keessan na dubbisaa lakkoofsa isiniin kennaa isiniin jedha dhaamsinan isiniif qabu isuma kanadha isiniin jedha obboloota koo wanti hundumtiyyuu akka durii miti Itoophiyaa keessattis immoo seera qabeessa miti wanti hundumtiyyuu yeroo jedhametti raawwatu hawdii nama kutachiisa isiniin jedha obboloota koo asumaanii obboleettii keetillee waaqayyo nagaa siifaa fiduu dhimmicha waaqayyo siifaa xumuruu naan jedha isiniin jedha obboloota koo baay'ee tokkoon karaa eegaa jira baay'ee tokkolleen aaraa jira isiniin jedha maatiin illee na cinqanii